السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردكتوتا في كبجمتوتا وجيتو بكم جرتن نجها فياكي سن جرتني جتشباتني بقى جراتني سننجر أو بوليان كيا أورجينال مال قبتين وفتجتشون كيسان نولو فيديو درا كنا درا فيديو بايرتن وجنة توري يوتيوبي كنا رتي هاروا ليفي ما يتين سنة ماله فيديو رتين وجنة أما مو فيديو رتي سني وجتشوفين وفي وردفتوتا كيا ورن هنگمان وجتورتان غلطو مان سننزدا وري هاروفني يوتيوب كياتي ما فهمتني مو سبسكرايب ناغودا شير لايك ناغودا اين لي اكسما نسين ججبيسا شير لايك سبسكرايب سني غودا نسين جدا مالي في ول ججبيسون ادانو فاتا اون سنين جدا او بولين كيا نوماتو بكا غودا ول غها نوماتو ول دكيسا وان تايف اسمان مو حاسا سنت ديرس gara qophii kiyaatiin taraa maanuu qabattee dhuftee yoonaan jettan viidiyoo isa jalqabaa irratti har'a zayitii rifeensaa yookiin zayitii shurrubbaatiin fideen dhufee baay'ee bareeda irraa jaaladhe yeroo hedduu itti fayyadamee tureen qabadheen isiniin dhufeen isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa kun asitti distii qopheeffadhee jira goggosee bishaan takka hin qabu goggosee qopheeffadhee jira asitti immoo coconut oil qabadheetiin dhufee asitti immoo zayit zayituunii yookiin akkuma beekamu zayit zayituunii man jedheetu maan dhiisa akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hanga xumura qophii kiyyaatiin na wajji turaa harkaan immoo share like subscribe naa godhaa warra subscribe hin goone illee warra subscribe gootan immoo share godhaa like naa godhaan isiniin jedha na jajjabeessaa yaada keessan immoo koomentii jalatti na barreessaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa yoo isinitti balleessee na gorfadhaa yookiin immoo jabaadhu akka isinaan jettan abdiin qabaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa asumaan turtii gaarii na wajjin isiniin jedha kun immoo bismaarii yookiin qurufudii jedhama akka biyya keenyaatti kun immoo roosmarii ni beektan jedheetii yaada roosmarii asitti qabadhee isinii dhufee amma ibiddarra kaayadha distii ibiddarra kaayadha distii ibiddarra kaayadhe kuno distii ya ibiddarra kaayadheetiin jira amma immoo zayitiin itti naqa kuno zayitii itti naqa baay'isee yeroo takka hojjetadhee achi booda kaadhee achuma qeccee xixiqqeesseetiin dhiqaa ittiin dibadhu itti naqadheetiin dhiqadha kunoo zayitii itti naqadheetiin jira zayituunidha immoo coconut oilidha kunis zayitiidha muluma isaatti naqadha bakkuma tokkotti na hojjetadheetiin ol kaa'u isiniin jedhee hanga xumuraatti na hordofa dhugaa rabbiin isiniin jedha zayitiin kun baay'ee namatti tola baay'ee nama fayyada itti fayyadamaatiin laalaan isiniin jedha kun immoo roosmarii jedhama biyya keenyatti maal akka jedhamu hin beeku garuu sigaa maxabashaa miti kun roosmarii jedhama kun immoo mismaariidha garuu roosmarii osoo qabaatanii roosmarii sigaa maxabashaa odoo qabaattanii itti dabalattanii baay'ee shaggaadha sigaa maxabashaa amma sa'aatii kanatti an biraa hin qabu ani immoo ammaaf hojjedhuun roosmarii fi mismaarii yookiin qurufudiin hojjedha qurufudii waan zayitiin baay'ee ta'eetiin xiqqootti baay'isee isin odootti baay'isuu baattanii natti tola maaliif mataan keessan goggoguu danda'a waan ta'eefi qurufudiin immoo yoo baay'ate mataa nama goggossaa akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa dhugaa rabbii zayitii kana barannaa yeroo hundaa dibadhu nama godha dibattanii ittiin bultanii ganama dhiqachuu dandeessanii maaliif guyyaa mana madaamii keessa deemtanii dalagdan waan ta'eef isinirra yaa'uu danda'a galgala dibattanii makaddaa keessan kiisitti gootanii akka makaddaa isin jalaan balleessinetti ganama immoo gizeen kaatanii ofirraa dhiqattanii dalagaa keessa seenuu dandeessanii foolii immoo waa takka foolii hin qabu dhugaa rabbii dubbachuu fi waa takka foolii hin qabu hedduu takkaan itti fayyadamee hedduu takka jaaladha mataan kee duraan naaf filamu wal qabata akka naaf filamu taasisee dhugaa rabbii baay'ee takkan na fayyade isinillee irraa fayyadamaan isiniin jedha
ibidda jala diqqeessitanii suuta suutaan akkanatti waliin dhooftanii hanga isinii darbee wal isinii qixxaawu. No? Egaa inni darbee wal isinii qixxaayin boodatti hiiqaa isaa hiiqaatti dibattanii keessa kaa'attan odoo gazaaza ta'e waan akka maal isiniin jedhaa hiiqaatti naqattan ni beektanii waan gaarii qadaadaan hin jissinitti naqattanii kilaasii keessan kaa'attanii osoo itti fayyadamtanii natti tolaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa itti fayyadamaa laala hundaafuu maaliif jennaan waa tokko wanti isin hin fayyadne hin jiru mana madaamii keessa teessanii birrii keessan birrii guddaa hin baastanii qibaatii alaa bittanii qibaatiin yoo alaa bitame waa hedduu qaba. Maaliif hundi rifeensa kennaaf gaarii miti qibaatiin alaa yoo bitame kanammoo uumamaanii waa nyaatamu waan ta'eef baay'ee yaani miidhaa rifeensa keenyarraan hin ga'u yoo fayyadullee baate miidhaa baay'ee isinirraan hin ga'u. Akkasii hordoftoota kiyyaa dibadhaatiin ilaalaa itti fayyadamaatiin ilaalaa achi booda koomentii naa kaayoo isin fayyadee anammoo hedduu takkan na fayyadee dhugaa rabbii itti fayyadamaa turellee baay'ee na fayyadee baay'een jaalladha dhugaa rabbii itti dubbachuuf baay'ee takkan dhibbumarratti na fayyade waan ta'eef isiniif qooduuf dhufeen jira. Isinillee akka itti fayyadamtaniif akka isin fayyadu abdiin qabaan isiniin jedha. Hanga xumura qophii kiyyaatitti na wajjin tura. Kunoo hordoftoota kiyyaa asirra gaheetiin jira. Amma xiqqishuu jedheetiin irraa baasaa baay'ee irra tursiistanii daqiiqaa 2-3 akkas wayii ibidda jala qannastanii irra tursiistanii kunoo akkanatti wal makatee jira zayituunii kookinaatii wal makatee jira. Amma immoo yoo inni irraa lafa kaayee ibiddarraa baasii lafa kaayee yoo inni qabbanaa yookiin xiqqishuu qorree xiqqaa kiyyatti naqadhaa. Yeroo hiiqaa kiyyatti naquun isinitti mul'isaa xiqqoo qorrisiisee ka'eetiin walitti deebinaan isiniin jedhaa turtiin keessan nakaanaa haa ta'u ammallee. Kunoo zayitiin kiyya amma qorree jira xiqqoo lafa taa'ee daqiiqaa 10 akkasii amma sitti naqadhaa. Kun qadaada qaba shaggaala nama jalaa hin jisu odoo kufeellee hin jiru waan ta'eef asitti naqadhaa. Na wajjin turtiin keessan na wajjin haa ta'u ammallee. Kunooti hordoftoota kiyyaa asitti naqadheetiin jira akkana jalaan jenne kanarra kaadheetti naqadheetiin jira akkana fakkaata baay'ee tokko des nama jedhaa dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola keessaa dhimbiibee akka keessaa dhimbiibee immoo akkanattiin keessaa dhimbiibee maaliif yoo jettanii qorfudii akka keessa turu hin barbaadu bakka hojii darbee jira itti bahee jira waan ta'eef akka rifeensa xiqqoo nama jalaa goggossaa saniif jennaan keessaa dhimbiibee kana akkanumatti lafa kaayaa bakka kana jechuudha. Kana fayyaduuf itti fayyadamu meeshaa itti fayyadamu kan ittiin dibatan itti naqadhee jechuudha. Xiqqeessee itti naqadhee hangana barbaachisu hangana gahu dibadhaan isiniin jedha. Akkasii isinillee mokkooraati ilaalaa itti fayyadamaa. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamu zayituunii fi kookinaatiin illee mataa rifeensa keenya baay'ee nu dheeressa. Baay'ee tokko shaggaala dhugaa rabbii yeroo immoo dibata dibattan dibata kamiyyuu haa ta'u sirriitti mataa keessan kana masaaj godhuu dandeessanii ijoollee hedduu irratti dubbatanii dhugaa rabbii wanti kun immoo sirriitti qabatamaan onna dhugaadhaati. Mataan rifeensi keessan buqqeen mataa keessanii kuni baay'ee tokko masaajii barbaada. Masaaj gochuu jechuudha. Masaaj yoo gootanii dhiigni seeraan daddafee keessa isin ajajama jechuudha. Yookiin immoo bakkuma tokko taa'a calliseetuma mataa rifeensi kun akka hin margine taasisaa jechuudha. Yoo dibattan harka keessaniin harka shanan kanaanii sirriitti masaaj gootanii dibattanii sukkuumtanii caafii isaanii isaallee rifeensa keessanii sukkuumtanii martanii itti gadi akka isin jalaan goggonne horri caafiin keessan lakkuu qabu jechuudha. Akkasitti itti fayyadamtanii mataan keessan laslaasaa isinii ta'a dhugaa rabbii baay'ee takka isin fayyadan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Waa hunda caalaa mataa keessan uuma kamuu yoo dibattanii sirriitti akka masaaj gootanii isiniin jedha dhaamsa kiyyaa. Zayitii rifeensaa kana ijoollee hedduutu irraa hojjetee jira. Immoo irraallee gorsa baay'ee isinii
kennanii jiranii haa galatoomanii. Ani sooma isaan fakkaatu wanta addaati miti akkaataa itti hojjetu namni itti hojjetu garagara garuu wanti faayidaan isaa tokkuma jedheeti yaada jala deemtanii ilaaluu dandeessanii YouTube kanarraa waa hedduu baratanii wallahi dhugumatti waa baay'ee irraa baradhe ana akka kiyyatti isinillee akkuma kiyyaatti akka irraa barattan abdiin qaba waan ta'eef waa tokko hubattanii ilaaltanii akkaataa itti fayyadaman isaa yoo beektanii wanti isin fayyadne hin jiru itti fayyadamaan isiniin jedha warri hanga mana hojii turtan galatooma subscribe naa godhaa like share naa godhaa anillee akkasuma isin jajjabeessaa warra haaroo mana kiyyatti dhufee subscribe naa godhe subscribe keessan tokko tokkoon isinii deebisaa galatoomaan isiniin jedha ulfaadha guddadha ammallee turtiin keessan yeroo itti aanutti wal agarra jabaadhaan isiniin jedha ummata qaalii hedduun isin jaaladha anaa oli rabbiin isin haa jaalatu obboleeyyan kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh